oduu ammi mootummaan Itiyoo maatii Lammaa Magarsaa hidhuun dhagahame. Hay siyaasaa biyya teenyaa tanaan dhufte sababa nama tokkootiin namni humni tokko hidhamuu ajjeefamuu maatiin guutuun jechuudha roorrifamuu kun eessaa dhufe biyyi siyaasuma biyya teenyaa keessatti baramee beeka addunyaa irratti jechuudha ati paartii feete deeggarteef namni jechuun sittuu bu'uun jiru maatii teetii dhiisiiti. Hay siyaasaa addunyaarraa kophaa jirtu tan jechuudha lubbuu namaa galaafachuudhaan beekamtu hedduu nama gaddisiisa. Lammaa Magarsaa nama aarsaa guddaa kafalee paartii tanaa wajjin jechuudha. Qabsoon inni gaggeesse dhugumatti jechuudha hanga arraan tanaa qabsoo san irraa milkaa'uu dhabuudhaan gartee miti maxxaneef irraa jechuudha dhaabbata addunyaa xaaliyaanitti jechuudha keessa galee hojjechaa jiru maatii isaa hidhuun maal jechuudha yaa mootummaa Itiyoo yaa Dooktar Abiyyi karaan kun dhugumatti karaasillee baasuu miti maatii Lammaa miti lammaa'uu dandeessuufit dabalee jechuudha mirga inni jechuudha fedhuu guutii fi kana malee maatii hidhuun furmaatan taatu yoo rakkoo dabalaa dhufte malee. Kanatti aansuudhaan Lammaa Magarsaa dhaabbata nyaata addunyaa xaaliyaan keessa jechuudha hojjechaa jira. Maaliif hangaarraan tanaa calja yoo uummanni jechuudha Oromoo isa ganee isa irraanfatees aara qabaatuus hawaasa keenya kana ni beeka hawaasa jechuudha akka malee fittuu burjaajee karaa yaa'u wallaalee jechuudha. Tattaa'u jiru kanatti caljechuu hin qabu ture silaa as bee jechuudha dheengaddallee torbee lama moobaayii takkaa dura jechuudha. Saayibni isaa jechuudha akkaataa inni keessa jiruuf akkaataa itti ta'ee jechuudha paartii tana keessaayis bahee hanga ammaan tanaa aarii jechuudha uummanni maana dagate jechuudhaan qabuun akka jechuudha maxxaneetuma jiraachuu jiru BBC'tti jechuudha himee jira. Saayibni isaa Lammaan ammoo haanuma jiraatu malee akka namaa jechuudha kanuma dhaabbata addunyaa xaaliyaan keessa jiru jechuudha uggurametti caljee taa'u jira garuu achitti ugguramuu hin danda'u ol bee dubbachuu numa danda'a jechuudha. Maaliif caljee Lammaa ati sagaleetii yoo dhageesse ol baheetii dubbadhuu siin jenna obboleessa keenya qaalee nama akkaan jaalannuu fi nama jechuudha hanga bulchiinsa jechuudha naannoo Oromiyaa hawaasa bulchaa ture sanitti jechuudha hojiileen ati hojjettee uummata boonsuu jechuudha uummata keenya kana jechuudha hanga isaan burjaajowanii jechuudha walaalummaas qabanii hubattee waan beektuuf calinjiin ol bahii siin jenna. Kanatti aansuudhaan jaalmarroon lola guutuu Oromiyaa keessatti labseen raayyaa ittisa biyyaatti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuun dhagahame. Waboon haleellaa raayyaa ittisa biyyaatti raawwachaa jirtuun namoota baay'ee raayyaa ittisa biyyaa kaan boojuudhaan kaan ajjeesaa jiraachuun gabaafameeti jira. Qaamni gamalachuutu wal waraansa cimatti jira akka gaariitti wal waraanaa jidduuttis hawaasni akka shunkurtatti ciramaa reeffalli isaaniitillee awwaalcha dhabaa jira jechuudha. Gochi dheengaddammaan tana raawwatame godinuma Arsii aanaa Sirkaati. Gamalachuutu jechuudha gochi walirra dalagamaa jiru waan akka malee nama suukanneessaati xiinsammuu uummataatis tuqaa jirudha. Mee jechuudha obboleeyyan qabii bulchaa jirus Oromoodha kan jechuudha gaara keessaa qabsaa'aa jirus Oromoodha. Waraanni isaan jechuudha sibiila harka kaanii walitti gayyaasanii wal ficcisiisaa jechuudha kanatti awwaalchallee wal dhorkisiisaa jiran kunis obboleeyyan nama afaan Oromoo dubbatu isaan lachuutu jechuudha yoo jechuudha gosallee himatan warra jechuudha dhiigaan tokko kan wannaa gisee akkanatti wal waraanan maaltu nama dhagahame maal jenname obboleeyyaniitu aarsaas wal kafalchiisaa jira uummatallee aarsaa kafalchiisaa jira dhugumatti jechuudha hayyoonni hooggantoonni kun jechuudha maaltu walii galuu qote hayyee abbootiin amantiitii fi hundi maaliif jidduu seenanii gartee miti akka ta'u irratti waliif galaa uummanni kun jechuudha jidduutti akaawame hawaasnis nagee dhabe obboleeyya wal waraanuun isinirraa hin barbaachisu jaanii jechuudha namnummaan tokko jechuudha hooggantoonni jechuudha gartee miti hayyoonni kanneen jechuudha walii galanii waliin gattaanii maaltu afaan qabee dubbii hutee antana ammaan tana gaafii nattaa jirtu hangarraan tana. Hay mee ammaan tana gocha isaa walirra raawwatan kun dhaloonni dhufu jechuudha diinaatu nurra raawwate jaammoo obboleeyyan raawwate gaa kan jechuudha obboleessi kun waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru kun miseensa waraanaa jechuudha mootummaa ta'ee miseensa asii jechuudha wanna ta'a isaanumaa wal afaan deebi'ee wal dhuu jira dhaloonni dhufu maal isinirraa dhaala obboleeyyanii wal waraane jaammoo seenaa gocha akkanaati diinni nurra raawwate diina kamtu raawwate dhammaasis gise qorannaan gaggeeffamu. Dhugatti waan nama gaddisiisaati waan jennu wallaallee aarsaa uummataas kafalchiisaa jiran kanaaf uummataaf rabbi nagee kennu rabbi walitti haa fayyisu waan jennu wallaallee jechuudha. Kanatti aansuudhaan humnoonni poolisii Itiyoo buufata gaazexaa Addis Istaandard irratti tarkaanfii fudhateen hojjettoota jechuudha yookaan hooggantoota gaazexeessota Addis Istaandardii baay'ee hidhanii jirachuun dhagahame. Dhaabbanni maxxansa gaazexaa Addis Istaandardii
poolisiin hojjettoota isaa muraasa hidhuu mirkaneessee jira. Akkasuma meeshaa jechuudha gaazexummaa hedduu laayitoobii fi kanneen akka jawwaala adda addaatis guuruudhaan harkaa fuudhanii saamuun dhagayame. Miidiyaa seera biyyattii yookaan seera mootummaa cabse moo maaliif hidhanii hanga amman tanatti hin galle jechuudha. Dhaabbanni immoo Addis Sadadii kuni hojjettoota isaa muraasa hidhuu fi akkasuma meeshaa jechuudha ittiin jechuudha fayyadaman kan gaazexummaa baay'eedha saamanii poolisiin jechuudha guuruu ifumaaf mirkaneessee jira. Maaliif ta'ee jala buunee qorannee kan isinii gabaafnu ta'a. Kanatti aansuudhaan ajajaan humna qilleensa Itiyoo Yilmaa Mardaasaa hojjettoota jechuudha yookaan subbitoota xiyyaara mootummaa dargii kan jechuudha waggaa 37 hafe subbanii haasan galateeffateeti jira. Guyyaa har'aan tana achi dhaquudhaan xiyyaaras daawwatee akkasuma subbitoota galatoonfatee jira. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin turtii daawwannaa guyyaa 4 jechuudha Vietnaamii godhe xumuruudhaan gara biyyaa deebi'ee oduun jettu nu geesseeti jirti. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata. Karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mariin Iiraanii fi Ameerikaa marsaa lammaffaa jechuudha torbee as deemu kana Roomitti akka gaggeeffamuu deemu ammaan tana gabaafameeti jira. Kanatti aansuudhaan Yemen hawaasni Yemen guyyaa har'aan tanaa deeggarsa uummata Falastiiniif taasisee jira. Hiriira guddaa akka biyyattii keessattuu junuubni guutuun jechuudha bahuudhaan nuti Falastiin wajjin jirra jechuudha gocha suukanneessaa yookaan gocha duguugaa sanyii kan jechuudha Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtu haa dhaabbatu jechuudhaan guyyaa har'aan tanaa akkuma isin gartan kana hiriira guddaa dhoosaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan mootummaan jechuudha Yemen Abdallaa Malika Huutiin haleellaa jechuudha doonii yookaan markaboota Israa'elii fi Ameerikaa haleeluu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Ammas cimsinee itti fufna hanga jechuudha Gaazaa bilisa baatu jechuudha duguugaa sanyii Israa'el Gaazaa irra raawwachaa jiru hanga isaan dhaabanitti nuti jechuudha humna jechuudha Gaazaa taanee asiin jechuudha diinagdee warra lixaa kana laamsheessina jechuudha laamsheessina qofa jechuudhaan dhaadateeti jira. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa jechuudha mootummaan Ameerikaa yookaan jedhu Ameerikaan haleellaa jechuudha misaayilaa pilaastika jechuudha Yemen irra raawwateen namoota nagaa 58 ajjeesuu dubbiimaan biyyattii jechuudha Yemen gabaaseeti jira. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa dubartii maqaan isii Veeroonikaa jedhamtu lammii Beeljiyeem tan taate islaamummaa mirga dubartii sarbite jechuudha duraan qeeqaatiin ture islaamummaa dheeysaatiin ture amma immoo geeleen tiyya yookaan saayibtittiin tiyya gara amantii islaamaa akkuma dheeyxee islaamummaa qabatteen anis qorannoo eegale akkumaan qorannoo eegaleeniin amantii qabadhee namoota homaa tokko naboota jechuudha harka kiyya irratti amantii islaamaa qabatan jechuudhaani dubbatteeti jirti. Amma immoo maatiin tiyya guutumatti islaamummaa fudhatanii akkasuma mana kiyyallee mana jiddu gala islaamaa godheetiin jechuudha barattoonni hedduun keessatti barataa jira jechuudhaan gaazexeessaaf jechuudha haasaa laattee jirti. Maashaallah namni islaamummaa jechuudha rabbiin fedheen numa qabata. Ammaasis itti aansuudhaan ammoo namni akkanumatti halaalaa amantii jechuudha amantiin islaamaa mirga dubartii dhiibdii osoo jechuun taane itti yoo dhiyaatee jechuudha dubbisee akkaataa hunda keessa hubate sangaa nama rabbiin jaalatanitu akkuma dubbisuu jechuudha obsa kannee fi goosisaa jechuudha. Kanaaf baga rabbiin islaamummaa kannee jennaan dubartii jabduu gana fuuldurallee inshaallah akka namoonni miliyoonaan lakkaa'aman harka keetii irratti qabatee jechuudha mana ati jiddugala keenkee kannee jechuudha jiddugala islaamaa gootee barsiisaa jirtu kana caalattee jechuudha bal'uddiftee dhaloonni dhufuun baay'een itti baratee seenaa guddoo hojjettee jirti rabbi sirraa jaalatu kenna. Maashaallah kanatti rabbiin islaamummaa nama fedheef kennaa jechuudha. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qaban kana fakkaata. Kan biraatiin hanga walitti deemetti hanqa isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee haaraa guyyaan gaa kan isin biraan gahuu ta'a. Kanaafi gizee jechuudha gaseendira dhageeffatanii wata mallattoo gurraatti jechuudha harka mirga jirtu san tuquudhaan subscribe godhaa gartee miti maamiltoonni haaroonni warri duraan gootan itti dhiisaa isin barbaachisu warri haaroonni godhaa oduuleen haaree akkuma jechuun nu biraa baateen qaxxitaa akkuma rasaalaatti isin bira dhufti isin elee isin ammoo bantareetuma dhageeffachuudha waan jechuudha addunyaa fi biyyi teenyaas itti jirtu waliin jirtu kana dhageeffattan tan biraatiin gola deemutti nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.